Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, kun qophii keenya Wiixata raadiyoo sagalee Oromooraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa Annaa Basaawaa jiraati. Mootummaa wayyaanee Oromiyaa kibbaa keessatti shira adda addaa xaxaa akka jiru saaxilame. Maddeen keenya akka hubachiisanitti uummata Oromoo godina Booranaa fi godina Gujii keessa qubatanii jiran walitti buusuudhaaf shirri garaagaraa sadarkaa olaanaatti hojjetamaa jira. Keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo naannoo keessa socho'uudhaan addi bilisummaa Oromoof waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii sinirratti fudhata jechuudhaan namoota wareersaa fi sodaachisaa akka jiran beekameera. Bakka bu'aa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa akka nuu ibsetti mootummaa wayyaanee shiraan umurii dheereffachuun aadaa isaati. Shirra kana akka qophaa'aa jiruu fi uummata kitoo illee hubachaa akka jiru namoota dhaamsi qaqqabee agammaatti mana bullullee namoota waamnee dubbifne waanta kun hojii keenyaa miti. Warri makkansiin jedhu irraa eegi jennee nama ittiin qabna gara aanaaniyoo lolaa kanarraa nama tokko nama miidha warboon nama jedhamu bulchaa ganda tokko akka jedhanii warri xixiqqaa yaadudha. Deebiin yeroo tumii jedhanii itti manii namitti nu sodaatee mana bulii sirmaayyuun bakka deemnaan bakkatiin biyya kee keessaan bakkatiin nuti waan keessa hin qabnu namni sirra waan hamaa hojjetu hedduutu jira. Warroota kanaayyuu kunoo nagaadhumaa waliin taa'utti jirra. Warreen kanas hojjetuudhaaf akkasitti saganteeffatu jennee warra ittiin illee qabna. Haala kana hubachuunis uummanni woboo waan hojjetuu fi waan gaggeessu waan beekuuf otoon shororkaa'in otoon sodaatin hojii isaanii tasgabbiin akkatti fufan dhaameera. Qabsoo bilisummaa Oromoo gara dabsuuf mootummaa wayyaanee roga hundaan shira adda addaa ammas xaxuutti akka jiru beekameera. Oromiyaa lixaa, Oromiyaa kaabaa, Oromiyaa ba'aa fi Oromiyaa kibba ba'aa keessatti gosoota adda addaa Oromootti kakaasuudhaaf humni tikaa wayyaanee sadarkaa olaanaatti hojjechaa akka jiru beekameera. Keessumaa dirree qabsoon Oromootti gaggeeffamaa jiruu fi naannoo uummati fincilaa adda addaa gaggeessuudhaan shakkamee jiru keessatti tikooti wayyaanee dhoksaadhaan galanii uummata gosa biraa hidhachiisaa akka jiran beekameera. Haala kana hubachuudhaan uummati keenya gara Oromiyaa kibbaa jiranis ta'ee uummati gara Oromiyaa ba'aa jiran of eeggannoodhaan akka socho'an beekameera. Karaa Karrayyuu uummata Affaariif Karrayyuu walitti buusuudhaan karaa Gujii uummata Gujii fi Geedawoo walitti buusuuf akkasumas karaa Walloo uummata Walloo fi uummata Affaar walitti buusuuf karaa Ba'aa immoo uummata Somaaleef Oromoo walitti buusuuf shirri sadarkaa olaanaatti dhoksaan hojjetamaa akka jiru maddeen keenya hubachiisaniiru. Uummanni Oromoo gama hundaan walii dhachiisee diina ofirraa eeguu akka qabu kan ibsan maddeen keenya keessumaa yeroo ammaa kanatti jijjiiramatu jira jedhanii of daguu akka hin qabne hubachiisaniiru. Qabsoon uummata Oromoo akka galii isaan geenyetti uummata Oromoo nagaaf tasgabbii akka hin arganne kan himan maddeen bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuudhaaf uummati sagalee tokkoon qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fuulleffatee akka socho'u dhaamaniiru. Oduun saati kanaaf qabnu kanuma qophii fi waliin nagaannu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti. Kumba
sebiran sababa resu sigabro fatu sena kedo sababa resu sigabro fatu sena kedo yalma kushiti bedo nabasha sena kedo kapu makari dina kedai mirka batante ऊपर कांग गई नीना कह रही निर्कामत बनते ऊपर कांग गई बिनी सुम्मा मने अमालु मनावा वनाबु मामले अमालु मनफेदा birmadu qophii xiyyeeffannaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra qopheessaan qophii kanaa an dhaabasaa waaq jiraati itti dhiyaadha. xiyyeeffannaan keenya har'aa dhimma hawaasa Oromoo kan biyya alaa keessaayyuu kan Awustiraaliyaa irratti xiyyeeffata. Qophii waldaan hawaasa Oromoo Melbourne kanaan dura dhiyeessee ture irratti qophii dhiyaateedha kan fudhannee dhiyaanne. Waarii marii darbe keessatti ijaarsa hawaasaa fi bu'aa bayinni keessa darbe irratti obbo Abdallaa Mahammad waan dhiyeessan kutaa duraa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. karaa siyaasaatiin waldaa tooraadhaa biyya tana keessatti jalqaba. nama community aid abroad keessa dalagu yoo dhageessan illee Grand Romanas nama jaamu siyaasaan achirraa ta'e Grand Romanas kuni community aid abroadis dalaga garuu warra Tigree kanaa wajjin dalaga harka lafa jalaatiin wanni booddee deemtee dubbiin Grand Romanasii fi Fiqaaduu waliin bu'a. Fiqaaduun yoo gartee akkana garagalee ilaalu amma Grand Romanasiitu waan Oromoo kanatu itti qajeelan bakka heeraa wal geessa. Bakka heeraa dubbiin deemee wanni Oromoo kuni mokonnin itti dabalamee joobin itti dabalamee waan Grand Romanasii wajjin bakka heeraa kanatti booddee dubbiin akkuma tattaate withdrawii godhate. karaa absoo waliigalaatti naannawa kanatti wanni godhame
mootummaa Awustiraaliyaa magaalaa kanarraa namni wal qabatee Sidnii, Brisbane bakka adda addaa dhaqee Oromoon kana namni isinii himuun namootuma haga kana namoota lakkaa'amu kana namoota waan lakkaa'amu kana namoonni kuni akkaataa isaan itti dhufaniitu kana hunda fidee jechuudha. Dhumarratti suuraa jiru kan waraanaa yoo agartan waraana dura ijoollee hawwisoo sadiitu jira afurtu jira. Jabinni jalqabarraa kaan isinitti himetti jabinni hin qabaanne jabina gartee warra akka adde sooyyerraa jalqabee warra akka maymuunaafaa jalqabee himiyaa kan jedhamtu kaarbeeraa kan jirtu isaaniif nu duubaan jira. Dirree kubbaatti injifannee karaa aadaatiin injifannee karaa siyaasaatiin biyya kana keessatti mootummaan Tigreedhaa yeroo duraatiif biyya ambaa keessatti warri mootummaa sablisee mootummaa tumee biyyatti deebisee Awustiraaliyaa. Barnoota ijoollee xixiqqoo suuraa isinii kanneen jirtu. Ijoollee xixiqqoo walitti qabne guyyaa iidaa badhaasa kanneenaaf turre. Osoo jirti taa'uun jira. Ijoollee kana akkasitti boodaan guddisaa dhufne ijoollee xixiqqoo gariin isaanii warra looyaroota ta'ee jira, warra dooktaroota jira, keessatti warra Australia Youth Commission keessa ijoollee daleetu jira. Bakka adda addaa ijoollee gahanneenitu jira jechuudha. Akka nama tokkotti mana kana keessattis alattis warri gaafa san dhufee warraan isinii keessa ijoollee lafaa if booda finnee guddifne akka gaariitti wal gargaarree akka bakka nu gahan geenye taasifne. Kuni wal qabatinsa keenyarraa kan dhufe isiniin jechuu keenya. Isinirraa gabaabsu waan tokko yeroo kan keessa hunda toora nama biyya kana keessatti eega dhufnerraa hagaarraa nama 9 dhabnee jiru. Nama 9 awwaalle naannoo amatti. Namoota kana akkanumatti dagatamanii waan jiru yeroo hedduu mataa keenya keessa deema. Guyyaan nuyi kabajnu biyya kanatti guyyaa gootootaa, irreecha, iida kana kabajna. Akka hawaasaatti argaa karaa nuyi qaxxaamuraa dhufne. Ijoollee nuyi biyya kana keessatti nu harkatti gurguddatan kana ilaalaa. Fuuldurri keenya naannawa kana yoo ta'e warra akkanatti dhabne kana guyyaa itti yaadannu qabaachuun nurra jira. Guyyaan kuni forward planning keessan wal gabaqajjiin kun yeroo duraa namoonni adda addaa ni yaada jira. Namoonni adda addaa ni yaada garuu isin amma warri hawaasni warri qindeessan kana guyyaa Oromoon biyya kana itti dhufte kana guyyaa san wal geenyee hawaasni hundi namoota biyya kanatti dhabnellee yaadachuun nurra jira maqaadhaan dhooyne. Yoo namoonni hin beekne namoota akkuma bartanii waliin qaqqabu nama eegale keessaa tokko yeroo waan kana itti yaada. Namoota biyya kana keessatti dhabne isinii haa jalqabu namaan jalqabu dammee fayyisaatti dhabne Jamaal Musaa dhabne Sheekh Mahamud nama jedhaniin Moonash kana keessatti dhabne Abbaa Ahmad Ibrooniin nama jedhamu dhabne nama mooraa qabsoo dirree waraana nama ture. Obbo Wangeeluu dhabne naannawa kanatti Abbaa Nasraddiin nama jedhan dhabne Galataa Haayilee dhabne Abdulkariim Yusuf nama jedhan dhabne Dr. Fu'aad nama jedhamu dhabne Abboomaa dhabne Fooziyaa Ahmed dhiheenya kana dhabne awwaalle. Jarri kunillee akkuma gartee biraatitti yeroo tokko ol ka'ati yaadata.
maali Oromummaaf biyya ari'atameeti mirga isaa gadhiisuu diduudha. Sabboonummaan isa keessatti hagam gartee gachiintuudha isa durraa ta'ee namni biyya ambaa keessatti biyya firan qabnetti biyya lafti biyya isan beeyne keessatti akka awwaalamu taasifame jechuudha. Hundi deemee maali bakki inni nu geessu gabrummaa outcoming gabrummaa. Kanaaf guyyaa kana guyyaa Oromoonni duraa biyya kana qubatan kanaan booda irratti mari'annee guyyaan kun karaa itti yaadannu karaa namoota gartee biyyee ambaa keessatti awwaalan itti yaadannu ta'a jechuudha. Eenyutu beeka Oromiyaa itti aana isa kaantu itti aana so asitti wal awwaala jechuudha. Dhumarratti waan gartee biyyaa keessa haala jiru namni beeka ammoo haga dandeenyutti tokkummaa keenya irratti haa dalayu. Wanni seenaan gabaabaan ani yeroo itti qophaa'uudhaaf yeroo dheeraa hin arganne gaggabaabseeti namoonni ana caalaa akka gaariitti fuuldura qopheessanii ni dhiyeessan ni yaada. Haala naannawaa kanaa qofa osoo hin ta'in haaluma waliigala Oromoon lafa ambaa keessatti keessa qaxxaamure akka gaariitti walitti finnee akka Oromoon dhaloonni nu boodaan dhufu irraa baratu ni taasifna jeetii yaada. Waa hedduudha keessaa qabaata. Dhumarratti isin gadhiisuudhaaf tokkummaa keenya irratti haa jabaannu. Wanni gargar nu facaasa sadoodha malee waa takkaa miti. Ani akka gartee karaa adda addaatiin dubbatamutti nama naannawaan namni addaan bahee jee amantiin namni addaan bahee jee isa sanitti nama yeroo sadoo sirra dabartee hodhate yeroo wahallee akka laafatti argachuu dandeessu yeroo san wal quufta. Mooraa baqaatanii isin iyyee kana keessa mooraa lama ture Somaaliyaa ture Kaayiroo ture jira. Namni hangam wal jaalataa hangam wal itti dhiyaataa argee jira. Hangam takka wal barbaadna hangam takka wal irratti humnaa argee jira. Sadootu wal nu dhoorke malee inni san Wallaggaa dhufeef inni san Hararii dhufeef inni san Arsiidha ta'eetii miti. Inni kun dhara waan ta'eef jecha sadoo kana immoo reefu namoota maqaa dha'e kana akkuma namoota kana gartee qabnetti gariin keenya boruu wal dhabna. Odoo gartee bakka san hin geenye inni sadoo kana dhiifnee waan deemnuufi karaa itti wal qabannu san irratti fuula haa deemnu na dhaggeeffachuu keessaniif fayyaa ta'a. Galatoomii waan hedduu nu yaadachiisee yaa waan itti qaaduuni baay'ee fayyada. Warri jalqaba dhufee as qubatee akka inni jedhee rakkinni tokko maal Itoophiyummaa fi yookaan baqattummaa fi Awustiraaliyummaa fi Oromummaa gidduutti rakkoon hin turre. Kanaafuu nuyi Oromoo dhalanii waa tokko bakka hin jirretti wal qabatanii nu bu'uureessan koominiitii kana Numara waan biraa irratti gidduutti rakkachuu hin qabne yookaan qomoo yookaan ganda yookaan amantii gidduutti rakkachuu hin qabne isaan irraa fakkeenya fudhannee akkuma sanaan ta'uu nu jedha. Haaya galatoo gammame iftuuma dhaggeeffata. Hawaasni keenya sagantaa bareedaa akkasii kana qopheessitanii guyyaa har'aa kanatti waamuu keessaniif ulfaadhaa jira. Ani waldaa dubartoota Oromiyaa kan Awustiraaliyaa keessaa bakka bu'ee dhaabaa asitti kan argamu. Maqaa koree sanaaf maqaa kootiin galatoomaa jira. Taasisuudhaan namoonni na caala beekan illee jiru. Ani badaa beekumsa isaallee qabaadhee siyoon hubannoo isaa qabaadhee miti. Fedhiin qaburraa fi jaalalan Oromummaa fi aadaa qaburraa ka'ee tana bakka kanatti illee waan kana ibsuudhaaf
jira. Yoon balleesses yoon waa dogoggores na of galchaan jedha. Kanatti aansuudhaan waan uumamarraan calqabaa. Uumamumaan dubartiin kabaja qabdi, ulfina qabdi. Dubartiin haadha dhiiraati, haadha manaa dhiiraati, obboleettii dhiiraati, haadha gootaati, haadha hayyuu fi qaroo deesseedha jedhama. Kan biraa ani waan dheeraallee miti waanuma xiqqoo tokkoon jechuu barbaada, waa'ee siiqqee jechuun barbaada. Siiqqee yeroo gadaan Oromoo tumeefitti seera siiqqeen qabdutu jira. Sirni sun laaffachuurraa kan ka'e waanni sun laaffachaa dhufee gara dhabamuutti illee deemaa jira jechuudha. Dhaloota qubee faatilu qeerroo Oromootii fi dhiigalmaan Oromoo dhangala'ee faatilu amma ta'e tokko amma deebi'aa jira jechuudha. Siiqqee jechuun gabaabumatti kan goglillee siiqqeen fakkaattu garuu fakkiinumaa fi siiqqee jechuun ulee qal'oo muka arooroo jedhamurraa hojjetamudha. Arooroon kun maaliif filatame yoo jedhamu muka jabaadha fi qal'aa waan ta'eef siiqqee kana hojjetanii baaxii manaa keessa kaawwatu akka ishiin diimattee cululuqxee bareeddee jettuufi siiqqee dubartii heerumtetu qabata malee durbi hin qabattu. Naannoo tokko tokkotti akka hin dhagayetti siiqqee yeroo durbi heerumtu haadhatu qopheessee kennaaf jedhame yookiin immoo abbumatu qopheeffataa jechuudha. Dubartoonni siiqqee qabatan gurmuudhaan sirna hawaasaa fi amantaa hedduu wanta raawwataniif siiqqeen waraana dubartiiti jedhama. Dubartoonni siiqqee qabatan karaa deemanitti yeroo yoon dhufan namni hin qaxxaamuru. Keessattuu dhiirri isiin ayyama yoo kenniteef malee callisee hin qaxxaamuru jechuudha. Dubartiin kun mallattoodhuma ishiitti yeroo kana qabattee siiqqee kana qabattee deemtu dubartiin kun kabaja addaa qabdi jechuudha. Akkuma sirni gadaa tumeefitti dubartiin kun kabaja addaa qabdi, kanaaf kabaja kennitu jechuudha gabaabaadhumatti. Dubartoonni heddumminaan yoo hin baay'inaan siiqqee qabatanii yeroo wal duukaa faarfachaa yaa'an nama tokko ta'ee gurmuudhaan deemuu, nama tokkos ta'anii deemuu danda'u, gurmuudhaanis deemuu danda'u, dhaabbatanitti karaa isaan dabarsu jechuudha. Maanguddoon illee farda yaabbatanii yeroo karaarra deemanii yeroo dubartoonni kun siiqqee isaanii qabatanii karaa faaruu qabu faaruu isaanii faarfachaa deemanii maanguddoon fardarraa bu'anii coqorsa cabsatanii of kalaa jedhanii eebbisu. Isaan kunis bobba'aa jedhanii nagaadhaan wal bira dabarsuu jechuudha. Karaa irratti illee yeroo walitti dhufanii jechuudha. Dubartiin guyyaa ateetee facaafattu siiqqee muddattee qabatti, waaqa maatii kadhatti, diinga ishee keessatti teessee ateetee yeroo facaafattu siiqqee kana ofitti hirkistee teessii jechuudha. Mallattoo nagaatii jechuudha. Waaqa akkachiidhaan. Akka sirna gadaa Booranaatti yeroo abbaan gadaa sirna baallii isa tokkotti dabarsullee dubartii kanatu haadha manaa abbaa isa gadaa fuudhuu sanatu gidduu dhaabatee sirna kana raawwachiisaa jechuudha. Dubartiin yeroo abbaan manaa dhaane yoon abbaan manaatti roorrisu yeroo abbaan manaa hammeenya dubartii sana irratti hojjetu in ililchiti. Dubartii lola sanaan yeroo dhaga'anitti dubartootatu birmataaf jechuudha. Mallattoo sana gaafa dhaga'an ililchanii wal waamanii dubartii dhaanamte sana mana ishiitti dhaqanii dubartoonni jiran hunduyyuu dhaqanii siiqqee qabachiisanii mana ishii keessaa baasuu jechuudha. Mana ishii keessaa baasanii yeroo sirni gadaa turetti akka sirna gadaatti dhiyeessuu yeroo eegammoo amma sirni sun hin turretti abbootii jaarsoliidhuma naannoo sanaa biratti geessuu jechuudha. Kanaaf dhiirri manatti hafellee warri dubartiin isaanii birmatte sun hundiyyuu abbaan manooleen sunillee hundi isaanii yaa'aniitu namicha sana irratti dhiibbaa godhu jechuudha.
waan akka gorsaas haa ta'uu maaliif dubartii kana waan akkasii geessiftees haa ta'uu akkan jechuun maaliifuu dubartoonni sun deebi'anii galuuf hin deeman hundi isaanii yooma dubartii sanaaf araarrabuutti jechuudha. Kanaaf gara sirnichaatti deemanii nama dubartii reebamte dubartii miidhamte sana dhiyeessuu jechuudha maanguddoo fuulduratti. Maanguddoo fuulduratti eega dhiyeessanii booda waan miidhaan dubartiin sun irra gahe himatti jechuudha waan ishee irra gahe. Sanaan booda yoo abbaa manaa sana yoo horiis itti murteessuu danda'u waan seerri sun itti murteesse murtii sana fudhatee eega araarri bu'ee booda dubartii sana warrumti siiqqee qabatanii dhaqanii manaa baasan sun deebisanii mana ishiitti deebisanii galchaniitu hunduu gara mana isaaniitti galuu jechuudha. Kan biraa xumura irratti waa'ee guddifachaati. Guddifachaan akka aadaa Oromootti beekamaadhuma jechuudha. Warri ilmoo hin arganne yookiin warri ilmoo hin qabne firarraa yookiin nama hiriyaa isaaniirraa ilmoo fuudhanii guddifatu. Dubartiin dhala hin qabne seera guddifachaa ilmoo guddifachuuf barbaadde siiqqee qabattee aannan coocoo kanatti naqattee qabattee warra mucaa silaa fudhattee guddifachuuf jettuu kana bira deemti. Jarri kuni dubartiin kun siiqqee qabattee deemtee akka kennuufii dirqamuma qabu jechuudha. Maaliifuu hoodaan dhattee aadaadhaan dhattee dhoowwachuu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf dubartiin siiqqeedhaan deemtu hin dhabdu jedhu. Kan biraa immoo bakka lolli guddaa wayii fakkeenyaaf yoo gosni walitti bu'e lolli guddaa bakka ta'e wayitti dubartiin calqaba waa'ee lola sanaa dhageesse ilil jechuudhaan dubartoonni biraa akka dhaga'an gooti jechuudha. Sana booda dubartiin yeroo sanatti mucaa hoosiftus yoo ta'e, dubartiin yeroo sanatti biddarraa waa qabdus yoo ta'e, dubartiin hojii kamirrayyuu jirtuyyuu sa'aatii sanatti hojii ishii sana dhaabdee siiqqee ishii qabatteetu gara lolli kun ta'etti deemu jechuudha. Gara lolli kun ta'etti gaafa deemanii faarfachaa deemu. Tokko mirguma siiqqeen qabdu kana yaa waaqa siiqqeedhaan mirga kana laatte jedhaniitu galateeffachaa deemu. Kan biraa immoo yaa waaqa araara buusii jechaa deemu. Yoo lolli sun dhaabbate yoo lolli sun hin dhaabbanne immoo siiqqee isaanii kan dhaqanii gidduu isaanii yookaan lolli sun battaluma dhaabbataa jechuudha. Walumaa galatti maal jechuun barbaadaa siiqqeen mallattoo araaraatis mallattoo nagaatis jedha. Kanuma waanuma gabaabduu tokko jechuu barbaade waan dheeraa miti. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa dhumarratti waan inni dhaammachuu barbaadu hawaasni Oromoo naannoo kana jiru kana duwwaa miti. Hedduudha. Maaliifuu nuti amma salphinatti jirra jechuudha. Maaliifuu biyya keenya irraa baqannee biyya Oromaa jirra. Hawaasni keenya qe'ee sanatti hafan immoo akkuma dubartii tokkootti ani baay'ee natti dhaga'amaa jechuudha. Dubartii keenya kan hidhamtee qullaa garafamaa jirtu. Dubartii garaatti baattu warra kan boollatti darbamtee ajjeefamtee boollatti darbamaa jirtu. Dubartii keenya kan toorchiin adda addaa irra gahaa jiru. Dubartii keenya kan reeffii ta'aa jiru. Kanaafuu waan dandeenye hundaanuu walitti dhufnee tokkummaa keenya jabeessinee hawaasa keenya bira uummata keenya bira haa dhaabbannu isiniin jedhaa dhumarratti kan waan dhaabbadhaa waan na dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jedha. Keessummoota muuxannoo isaanii nu iraan maqaa dhaggeeffattoota keenyaan asumaan galateeffannaa qophiin xiyyeeffannaa har'aas asumaan xumurama aga torbeetti nagaan nu tura. Haga yoonaatti caqasaa akka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Horaa bulaa.